jaallatamu baga gammanne sinin jecha kun booraan bilisummaa oromoo zoonii kibbaa cibraa soddon booroo sadaasa 24 marsa bilisummaa yookaan marsa mala gara finfinneetti baga wajjin gammanneef baga gammadan sinin jecha ogeessota raadiyoo irratti biyyoolessa oromiyaa keessa kan irratti argame si waliin tur anjaalna di oromoo hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana tura. Lati saalamalli nagaa oromoo teeni nagaa ora bula de bara anga faman nambula manda ida bara ba oromoo teeni bilisum intaayomna ebidi ebayo tawrmata bultuma tawfolti tahayoy ayye namtote na amine mudageza ora bula de bana jannani amine mudageza ebidi ebnaga ebayo ebniki ebgambachu ebgabruma tumramtu ebgabulunda barabo ne abudu para yo nugurina gatoma ora bula debana ayye sagantaan kenna kumre fujenne waldura duban ittafayyanne jirra tokko lama sadi jannettiin sagantaa kennetti seenu dirwaan taatee fi hanga xumura sagantaa kennaatti saanatti waliin turtan dhaggeeffattootaaf daawwattoota raadiyoo irratti biyyoolessa oromiyaa jaallatamu qophiilee keenya guyyaa irraatiif qopheeffanne walduraa duubaan isiniif dhiyeessina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Sudaanii sabni alaabaa baatutu Nofi gaggeeffama sirna alaabaa baasuu kan geessu alagaa zoonii kibbaa cibraa soddon booroo kan ta'e jaalli kan gurraachaatiin sirni alaabaa baasuuf murtaa'aadha. Amileeni asitti nismadha jaalli kan gurraacha jaalli kan alagaa zoonii kibbaa cibraa soddon booroo jaalli kan gurraacha amileen asitti nismachuudhaan sirna alaabaa baasuu akan ruhi Al-Makizan Amile Mujrada Gani Van Guracha Adega Udo Gurati Batimra Subundoro Gani Van Guraja Amile Jalatona Rahula Dina Nuga Oromoo ammallee baga barjalaanne yaatanii waan dalsiiftanii arni beektan baga guyyaa adda taa Niyata amade iddoo kanatti humna akka jajjabe jedhan kanamatti eebbifachuu jiru baga waliin goone baga waliin gammanne daddammatan isiniin jettu. Akkasumas qondaalonni waraana bilisummaa oromoo kan bakka gargaraa fi asitti malaan keessummoonni keenya cibraa Ebaa adoolaatii fi cibraa Lagdambi irra asitti malan jaalala barsalamniiti jaalala qomsa gootu asitti hirmaatanii waan jiraniif kanaafuu bagnagaan dhuftanii isaniin jedha kolmaana gammannee iddoo kanatti waliin argamne akkasumas eeggantoonni sadarkaa gargara iddoolee gargara irraa malaniitiin jiran miseensonni waraana bilisummaa oromoo akkasumas sabbootonni oromoo akkasumas maatii wareegamtootas maatiin qabsaa'otas deeggartootas tumsitoota qabsatana baggammaddan bagoomni naganyarre baguyyaan jifannoodha wajjin geenne baga xeyyir qabsatana dhaggeeffattootaaf daawwattoota raadiyoo irratti biyyoolessa oromiyaa jaallatamu kan haasaa sagantaa eebbaa kana ilaalchisee haasaa mi'aaf jaallatamaa godhaa jiru diiban gurraachaa jaallatamaa keenya amileen nu simadha. Datti barbaada galateera injifannoon kanaata oromooti baggammadda bagoomni gammallee amilee agam jannatti natti dhagahama hawaasni eeggama sitti argamu.
Dhaggeeffattoota daawwattoota raadiyoo irratti biyyoolessi Oromiyaa jaallatamoo kun dhagaataa jirtan eebbifamtoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa cibraa soddon booroo marsa bilisummaa marsa mala gifraa Finfinneetti jedhu marsa bilisummaa baga gammadan isiniin jechaa kan taataa jirtan eebbifamtoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa cibraa soddon booroo dhaggeeffattoota raadiyoo irratti biyyoolessi Oromiyaa jaallatamoo baga gammadan isiniin jedhu baga waliin nu gammadan. Kan daawwattaa jirtan kunni eebbifamtoota Oromoo zoonii kibbaa cibraa soddon booroo marsaa bilisummaa. Baguma ammallee ergeetiin gaban badhaasoonii guyyaarraa sadaasaa 24/2021 guyyaa eebba jajjabee Oromoo zoonii kibbaa cibraa soddon booroo marsi bilisummaa kanaan isiniin ga'e nuun ga'e. Waan tiraaf gammachuu waan diinaa fi maateef naasuu eebbifamtoota humna addaa cibraa soddon booroo marsaa bilisummaa yookaan marsaa 11ffaa bagittiin isin ga'e jaalattootaa fi deeggartoonni qabsoo bilisummaa Oromoo hundinuyyuu baggammaan. Akkuma duratti isin beeksifne sirna alaabaa baasuu kan nu gaggeessu ajaja zoonii kibbaa cibraa soddon booroo kan ta'e jaalliiban gurraacha sirna alaabaa baasuu nu gaggeessuudhaaf asitti argamee jira. Kanaafiyyuu sirna alaabaa baasuu sagantaan jalqabuuf waan taateef walumaan hordofu. Dhaggeeffattootaaf daawwattoota raadiyoo irratti biyyoolessi Oromiyaa jaallatamu kun sirna alaabaa ABO kan ittiin baasan yoo ta'u liiban gurraachaa kan nu baasu ta'a hamileen nu simaddaa nuuf daawwadhaa'in. Ayo, nanti ya. Hari alada fartif. Tip. Ya. Sadu.
sirna alaabaa baasuu gaggeeffamee jirra. Jaalliiwwan gurraacha alaabaa baasuu yadannoon jaalliin qabsoo bilisummaa jecha isaanii